Akkam jirtu hordoftoota keenya magaalli Shaggar magaalli guddichi Itoophiyaa bal'ina lafaatiin magaalaa Finfinnee dachaa lama waliin caalu erga hundeeffamee waggaa lama as maalitti jira laata? Har'a waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaggarii waliin ta'uun bulchiinsi magaalaa Shaggar karaa yaala fayyaatiin of danda'uudhaaf akkasumas jiraattota isaa yeroo dheeraadhaaf magaalaa Finfinnee irratti hirkachuudhaan yaala fayyaa argachuuf Finfinneetti deddeebi'uun baasii dabalataatiif deddeebii fi beellama yeroo dheeraatiif rakkachaa turan obbaafachiisuuf sochii akkamii taasisaa jira laata? Pirojektoota magaalaa Shaggar keessatti hojjetamaa jiran daawwannaa nu faana tura. Maqaan warra Botoree Guddisaan jedhama. Hoogganaa waajjira fayyaa magaalaa Shaggarii. Akkuma beekamu magaalaa Shaggar erga hundooftee amma waggaa lama lakkoofsisaa jirti jechuudha. Ani hooggansa waajjira fayyaa ta'ee kan irra madame sadaasa tokko 2015 irraa jalqabeeti. Magaalaa Shaggar gaafa hundooftu magaalaa xiiqiti. Magaalaa xiiqii gaafa jennu waa baay'ee of keessaa qaba. Garuu uummata magaalaa Finfinneetti giddugala biyyattiitti dhiyoo ta'ee uummata faayidaa fi fayyadamummaa isaa hin eeggamneef gama hundaan waan ta'eef gaafiin uummata Oromootis yeroo bal'aa kaabaa kibba bahaa dhiyaatti giddugaleessatti kan ka'aa ture. Uummanni giddugaleessaa kun keessattuu magaalaa Shaggar keessa yookaan godina addaa duraanii inni waan qabu kenna malee inni waan hanga kennu san isaaf kennamaaf hin turre. Kana gama baay'eedhaan kaasuu dandeenya. Gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, hirmaannaan siyaasa keessatti qabuun gama hundaan uummanni kun waan isaaf malu argachaa ture waan ta'eef magaalli Shaggar rakkoo kana furuudhaaf bu'uura irraa kan hundoofte jechuudha. Gaafiin uummata Oromootis inni guddaan isa kan tokko waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hundeeffama magaalaa Shaggarii bariis nus akka seektara fayyaatti magaalaa xiiqii uummata Oromoo hundaaf hundoofte kana faayidaa fayyadamummaa uummata kanaaf hundoofte kana akkaataa kamiin gahee keenya achitti keessatti taphachuu qabna. Keessattuu hawaasni keenya gama fayyaatiin maal argachaa ture, maal dhabee, maal kennaa ture kan jedhu sirriitti analisiisaa gaggeessina jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti kan goone caaseffamni seektara fayyaa magaalaa Shaggar magaalaa Shaggariif akkaataa ittiin madaaluu danda'u. Magaalaa Egereetiif akkaataa ittiin madaaluu danda'uun caaseffama isaa sirreessina jechuudha. Caaseffama tokkoffaan caasa humna namaa magaalaa Shaggar bu'uura irraa akka sirraa'uu danda'u. Magaalaa waajjira irraa qabee hanga dhaqee dhaabbilee fayyaa keenya gahuutti caasa akkamiitiin hoogganuu dandeenya. Caasa nuti diriirsinu immoo caasa irra diriirsinee boru diignu odoo hin ta'in yoo xiqqaate caaseffama waggaa 10f magaalaa tana fuuldura xoofuu danda'u jennee caaseffama isaa diriirsuutti galle jechuudha. Lammaffaa irratti hojii kana waggaa oduu hojjennu rapid assessment yookaan immoo qorannoo gabaabaa magaalaa Shaggar fayyaadhaan maal fakkaatti kan jedhu gaggeessine. Qorannoo kana dhaabbilee miti mootummaa hojjetaa fayyaa magaalaa Shaggar akkasumas immoo ogeessota biiroo fayyaa irraa dabalanneet rapid assessment yookaan immoo qorannoo gabaabaa gaggeessine jechuudha. Kanaafi gabaasawwan kanaan dura hojjetamaa turan magaalota shananii fi gandoota baadiyyaa godina addaa keessatti hojjetamaa ture walitti qindeessinee karoora keenya qopheessuutti galle. Karoora keenya bifa sadiin qopheessine. Karoora yeroo gabaabaa, karoora yeroo giddugaleessaa, karoora yeroo dheeraa innee qopheessine jechuudha. Galmi keenya karoora yeroo dheeraa keenya keessatti kan kaawwanne magaalli Shaggar magaalaa fayyaadhaan giddugala turizimii gaanfa Afrikaa, giddugala turizimii fayyaa gaanfa Afrikaa gochuu dandeenya. Akkaataa saniin karoora yeroo keenya keessatti galma kaawwanne jechuudha. Galmi seektara fayyaatiin kaawwame akkuma jiru ta'e. Kanaaf jalqaba irratti karoora kana egaa karoorsinee karoora keenya keessatti cimina jiru, hanqina jiru, carraa qabnu, sodaa qabnu sirriitti analaayiz goone jechuudha. Kanaaf karoora yeroo gabaabaa keessatti waan irratti xiyyeeffachuu qabnu adda baasne
jalqaba rakkoowwan adda baasnee irratti xiyyeeffanne rakkoo magaalaa shaggar akka seektara fayyaatti qabu rakkoowwan gurguddoo ja'a qabu. Tokkoffaan rakkoo qaqqabummaa dhaabbilee fayyaati. Dhaabbileen fayyaa magaalaa shaggar keessa jiran baay'ina uummanni magaalaa shaggar qabuu fi bal'ina lafaa magaalaa shaggar wajjin gaafa wal madaallee ilaallu garaagarummaa guddaa qabu. Dhaabbilee fayyaa gaafa jennu keellaa fayyaa, buufataalee fayyaa, hospitaala jalqabaa, hospitaala waliigalaa akkasumas immoo hospitaala kompirees speeshaalaayizd hospitaal jennee waamnu taayirii seektarri fayyaa dhaabbilee fayyaatiif qabuun gaafa laallu gaaffii guddaan yookaan immoo hanqinni guddaa akka jiru adda baasnee jechuudha. Kanaaf rakkoonni jalqaban qaqqabummaan dhaabbilee fayyaa keenya rakkoo qabu sirriitti adda baasa. Lammaffaa irratti qulqullinni tajaajila fayyaa rakkoo qabu adda baasnee jechuudha. Dhaabbilee fayyaa jiran keessatti tajaajilli kennamu qulqullinaan kennamu irratti hanqina bal'aatu ture. Kana rakkoo lammataa inni adda baase. Sadaffaa irratti haa qabeessummaan kenniinsa tajaajila fayyaa magaalaa shaggar keessa jiru hanqina akka qabu. Magaalli uumama isheetiin hawaasa adda addaati kan keessa jiraatu. Hawaasni baay'ee qabeenya qabu keessa jiraata. In terms of economy gaafa laallu hawaasni baay'ee harqalleeyyii ta'e kan daandiirra bulu, kan waan nyaatu hin qabne, kan manatti hafee namni ilaalu hin qabne keessa kan jiraatu. Kanaaf hawaasa kana akkamitti tajaajila nuti kennu hunda hammachiisnee qabeessa gochuu dandeenya. Qabeessa equitiin bifa adda addaatti ibsuu dandeenya. In terms of gender yookaan saala ibsuu dandeenya. Qabeenya isaan qabaniin namoota keessatti immoo namoonni fayyaa qaban jiranii kan fayyaa hin qabne disabled kan ta'an qaama miidhamaa jiranii dhiira dubartii shamarran keenya akkaataa kamiin bifa haa qabeessa ta'een hawaasa kan hundaaf tajaajila kennuu dandeenya kan jedhu haa qabeessummaan hanqina akka qabu sirriitti adda baasnee jechuudha. Rakkoonni afraffaan kan sirriitti irratti sirreeffachuu qabnu inni ilaanne sirni faayinaansii seektara fayyaa hanqina akka qabu jechuudha. Seektarri fayyaa seektara maallaqa guddaa gaafatu, maallaqa humna guddaa barbaadudha. Kanaaf seektara kanaaf faayinaansiin isaa maal fakkaata kan jedhu gaafa laallu hanqina qaba. Shanaffaa irratti kan adda baasne kenniinsa tajaajila fayyaa ittiin kennamu ammayyaa yookaan immoo diijitaalaayiz ta'uu dhabu. Ammatti addunyaan iddoo geesse wajjin gaafa laallu sirni fayyaa magaalaa shaggar keessatti kennamaa ture diijitaalawaa akka hin taane sirriitti adda baasnee jechuudha. Kana hanqina ijoowwan akka seektara fayyaa magaalaa shaggar irratti adda baasnee hanqinoota kana immoo adrees gochuudhaaf maal gochuu qabna. Hanqinni hundi yeroo tokkotti furama. Kanaaf hanqinoota kana pirootaayis goone jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti hanqina maal furuu dandeenya. Akkuma jenne hundeeffama isaa waggaa lamaatiin boodatti magaalli shaggar kara buufataalee fayyaattiin haaromsa garaagaraa taasisaa jira. Egaa waggaa tokkoof baatii 6 keessatti buufataaleen 5 dabalamanii jiru. Buufataalee fayyaa 24 jiran turanirraa gara buufataalee fayyaa 29tiin geessee jira. Amma waggaa itti aanutti buufataalee fayyaa 36 qabaachuudhaaf ijaarsawwan garaagaraa gaggeeffamaati kan isaan jiran. Kana malees kellaawwan fayyaa 54 kan inni qabu hedduu isaanii haaromsuudhaan gara buufata fayyaatti jijjiiruudhaaf hojjetamaa kan jiru jechuudha. Amma kan duuba kootti argitan kun buufata fayyaati abbaa darbii 5ti. Buufataaleen fayyaa abbaa darbii 5 kutaalee magaalotaa bulchiinsa magaalaa Shaggar 3 keessatti ijaaramaatu kan isaan jirani.
irratti qaqqabummaa dhaabbilee fayyaa fooyyessuudhaaf tokkoffaan keellawwan fayyaarraa jalqabnu. Maaliif tajaajilli bu'uuraa yoo xiqqaate hawaasa keenya sadarkaa gadii jiru qaqqabuudhaaf isuma taayirii isa xiqqaarraa jalqabnaa inni keellawwan fayyaa keessattuu keellaa fayyaa waliigalaa keellawwan fayyaa bu'uuraa magaalaa Shaggar keessatti babal'isnee yoo xiqqaate hojjettoonni eksteeshinii fayyaa magaalaa keenya kanaan dura hojii keessa bal'inaan hin turre iddoo isaan hin mijatu haala mijeessinee fi tajaajila bu'uuraa ta'e hawaasa keenyaaf kan akka talaallii kan akka fayyaa haadholee fi daa'immanii wal qabatee jiru ittisoota dhukkuboota daddarbaa fi daddarboo hin taane sadarkaa keellaa fayyaatti hojjettoota eksteeshinii fayyaa keenyaan kennamuu danda'an jennee waan amannuuf keellaa fayyaarraa jalqabnee keellaa fayyaa keenya akka hojii keessa jiran keellawwan fayyaa hojii keessa gaggalan goone jechuudha. Keellawwan fayyaa 46 ture gaafa magaalaa Shaggar hundaa'u. Keellawwan fayyaa kun garuu baay'een isaanii tajaajila kennaan turre. Suphaa kan barbaadne jechuudha. Kanaaf isaan maasifilii suphinee tajaajila keessa gaggalan gochuu dandeenye jirra jechuudha. Lammaffaa irratti buufataalee fayyaadha. Buufataalee fayyaa magaalaa Shaggar keessatti gaafa magaalaa Shaggar hundaa'u buufataalee fayyaa 24 ture. Yoo xiqqaate garuu baay'een uummata kanaan qofa gahuu laallee buufatni fayyaa 54 magaalaa kanaaf hin barbaachisa. Kanaaf buufataalee fayyaas akkaataa ittiin babal'isuu dandeenyu irratti karoora keenya keessa galfanne jechuudha. Kanaaf buufataalee fayyaa akkuma sillaaltan buufataalee fayyaa waggoottan lamaan kana keessatti ijaarsa haaraa buufataalee fayyaa 7 jalqabne. Buufataalee fayyaa 8 jalqabne. Buufataalee fayyaa 8 kana keessaa buufataalee fayyaa 4 bara xumurree hojii keessa galchaa jirra jechuudha. Ijaarsaanii xumurree. Gooyyee Facii irratti buufata fayyaa Bilisiltoo jedhamu. Kutaa magaalaa Galaan irratti buufata fayyaa Gammadaa, kutaa magaalaa Laga Xaafoo Lagadaa irratti buufata fayyaa Eekkaa, akkasumas immoo kutaa magaalaa Malkaanoon irratti buufata fayyaa Beeroo isaan kana xumurree tajaajilaaf daddabnee keessa galchuudhaaf carraaqaa jirra jechuudha. Humna namaatiin meeshaa yaalatiin guutaa jirra jechuudha. Amma kan ijaarsa irra jiran immoo buufataalee fayyaa 4 ijaarsa irra jiran. Afran keessaa 3 abbaa gamoo 5 kan ta'an ijaarsaanis saffisaan kan deemaa jirudha. Inni biraan buufata fayyaa Galaan irratti Galaan guddaa irratti ijaaraa jirru. Kanaaf afran kun baay'ata mootummaa magaalli Shaggar ramadeen ijaaramanii 8 kun yoo xiqqaate dhuma waggaa kanaat irratti tajaajilaaf xumuramee tajaajilaaf banaa goonaa jechuudha. Afur hojii keessa galchine irraa afran dhufuus immoo yeroo gabaabaa keessatti xumurree hojii keessa galchuudhaaf carraaqaa jirra jechuudha. Kanaaf buufataalee fayyaa keenya babal'isuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Inni biraan hospitaala. Gaafa magaalli Shaggar hundaa'u hospitaalli tokkoyyuu tajaajila kennaan turre. Hospitaalli Diimaa amma argitanii tajaajila kennan kun yeroo nuti magaalli Shaggar hundaa'u meeshaa yaalaa hin qabu ture. Humna namaa gahaa hin qabu ture. Isaan kana bilookiiwwan tajaajila itti kennu gahaa hin qabu ture. Kanaaf isa kana koreen qindeessituu keenya keessattuu kabajamoo kantiibaan keenya qaaman achi deddeebi'anii ilaalanii hospitaala kana yoo xiqqaate hospitaala sadarkaa jalqabaatiin erga banamee tajaajila isa madaalu kennuu qabnannee deeggarsa addaa goone fi yeroo gabaabaa keessatti hojii keessa akka galu goonee jirra jechuudha. Amma tajaajilli hospitaala Diimaa kennaa jiru hospitaala jalqabaan jedhamu. Hospitaala sadarkaa waliigalaa tajaajila kennaa jira jechuudha. Kanaaf isa achi keessatti daddabnee bilookiiwwan dabalataa ijaarree hospitaala san meeshaadhaan guunnee tajaajila hawaasa kanaaf kennuu akka qabu karoora keenya yeroo gabaabaa keessatti karoorfannee hojii keessa galchinee jirra jechuudha. Inni biraan hospitaala haaraa sadarkaa isaa eeggate magaalaa kanaaf hin barbaachisa. Yoo xiqqaate karra 5 Finfinnee Galaan irratti hospitaalli waliigalaa tajaajila fayyaa sadarkaa olaanaa magaalaa Shaggar madaaluu fi akkasumas immoo uummata naannoo keenyaaf illee giddugala riifaraalii ta'ee kan tajaajiluu danda'u hundeessuun dirqama waan ta'eef bara darbe hospitaala Shaggar waan jeneraal hospitaal jedhu kutaa magaalaa Gafarsa Gujee irratti jalqabnee jirra jechuudha. Kanaaf hospitaala haaraa tokko buufataalee fayyaa haaraa 8 bara tokko keessatti jalqabnee hojii keessa galchuu dandeenya jirra jechuudha ijaarsaanii. Dabalataan biiroon fayyaa kan ijaarsisu hospitaalli 2 jira. Furii irratti hospitaalli erga jalqabe baay'ee ture biiroo fayyaa amma xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamee akka hojii keessa galuuf carraaqqii guddaa gochaa jira akkaataa barbaadameen deemuu baatu jechuudha. Kutaa magaalaa Galaan irratti immoo hospitaalli jalqaba yaala sammuutiif dhibee yaala sammuutiif jedhamee jalqabame innis yeroo ammaa kana ijaaramaa jira jechuudha. Kanaaf hospitaalonni 3 kun yoo xumuraman amma ta'e tajaajila fayyaa hawaasa kanaaf kennuu keessatti gahee olaanaa taphatan jennee carraaqqii guddaadhaan dafamee akka ijaaramuuf hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Inni biraan
bara kana keessa immoo bifa addaatiin hirmaannaa uummataatti daballee keellawwan fayyaa 36 aanaalee 36 qabnu keessatti tokko tokko ijaarsuudhaaf sochii bal'aa gaggeessaa jirra jechuudha. Kana keellawwan fayyaa 26 amma jalqabamanii ijaarsaanii hojii keessa jira. Keellawwan fayyaa 4 olmoos xumuramanii hojiidhaaf banaa ta'aa jiran jechuudha. Kanaaf keellawwan fayyaa 36 kana xumurre keellaa fayyaa 82 ta'u magaalaa Shaggar keessatti qabaanna. Hojjettoonni eksteeshinii fayyaa fi ogeessonni buufata fayyaa illee gad bu'anii tajaajila hawaasa keenyatti dhiyeenyan kennuu waan danda'aniif dhaabbilee fayyaa babal'isuu keessatti hojii gaarii jalqabnee jirra jechuun danda'ama. Garuu immoo fedhii fi miidhaa hawaasni kun rakkoo hawaasni qabu kanaan wal bira qabnee gaafa laallu ammallee sochii bal'aan akka nu barbaachisu ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf babal'isa dhaabbilee fayyaa kanaan qaqqabummaa tajaajila fayyaa keenya mirkaneessuu dandeenyannee waliigala hirmaannaa uummataatiin bajeta mootummaatiin walitti daballee hundeeffama magaalaa Shaggarii as kan ijaaramanii xumuramanii fi kan amma ijaarsarra jiran walitti qabnee gaafa laallu qarshii biliyoona 5.5 piroojeektii fayyaa magaalaa Shaggar keessatti ijaaramaa ture jira jechuudha. Waggaa lamaan kana keessatti qofa. Kuni bajeta guddaadha, investimentii guddaadha. Ijaarsaatiif qofa odoo hin ta'in immoo meeshaa yaalatiifis akkasumatti bajetni qabamee kaan hawaasa irraa mobilaayiz gochaa kaan immoo bara kana bittaadhaan bifa haaratiin itti deemaa jirra. Olmoost waliigala waggaa lamaan kana keessatti bajeta waggaa lamaanii kana keessatti bittaa meeshaa yaalatii fi ijaarsa walitti qabnee gaafa laallu qarshii biliyoona 6 kan hiiku seektara fayyaa keessatti investi gochuun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf isaan kanaan qaqqabummaa tajaajila fayyaa, qaqqabummaa dhaabbilee fayyaa keenya magaalaa Shaggar keessatti fooyyessuudhaaf carraaqqii guddaan godhamaa jira jechuudha. Egaa walumaa gala yoo kan daawwattan ta'e waraabbii keenyarraa ijaarsawwan amma raawwataa jiran saffisaan qulqullinaan haala gaariidhaan ijaaramaan kanneen jiranidha jechuudha. Waajjirri fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar tattaaffiin taasisaa jiru kun kan nama jajjabeessudha. Egaa hooggantoonni bulchiinsa magaalaa Shaggar yaadawwan garaagaraatii kan isaan nu laataa jiran akkasumas namoonni piroojeektoota kunneen ijaarsan yaada isaan nu laataniin gaggabaabsinee isin biraan gahaa turra jechuudha. Wirtuu miidiyaa hordofaa.